beekne wal barsiifne kan hin beekne wal irraa baranne kan hin dhagayi wal dhageessifne kan arginu wal argisiifne hunduma isaatu waan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتنا دالة دمتنا براتو أكمل كم يوم جيسا. إذا دمتنا كينيا براتو أرانتنا كوبي أجايبا كوبي بشنا سيزو تان كواتي سنيك يا شاتين جرتي كوبي أرانتنا كم مالا كفكاتو ودماني لالا كوبي كم كان هندا دمات تتفقوا تاء كوبي كنا مو كوبي أرانتنا كني كوبي ميلا إياه كنو ضرورة ميلا إياه كنو تجوا مالج شولا أكسر ما كوبي كنا كيساتي وان أدا بشنا سيزو وان تا وان ما كوبان سيزو وان أدا كواتي سنيك يا كوبي كنا تناولي دلته تو إرياتيا أكسر ما بلشي فيها إريان هيتوندا بس وان غير وان ببريدا اسمي بلشنا دعوتو تكينيا أكامل دام دعوتن براتو تو شير سبسكرايب لايك كومنتي أكبر ريسيبي كذا جدا اسمي زلا سبوا رمو بودا كنا دودو أنا موتو ركوني كمان دادو إذا دودو بقوا جرتاني أنا موتو فولا كي درس كنجورسني دوبا كوس كنجورسني أكسر ما كوبي كينيا ولي نكتبوا ناس اسمي زلا بوليس جرا كنو وانت با إجرا وانت نياتا مجرا وانت نياتا مجرا جمال زلا ما إني كني عدا رمو كيسد لجرا كنو اتفايدا مرمو يرو باي نجرا شاي نجرا ونجرا وانت ندجرا كنو إيدا لما إيدا برسنة نيدا ليش شوكولاتة لجرا وانت ندجرا وانا سنبرباد لجرا جسولا أكاسم دعوتو تكينيا بديرو تكام دبرا تقول سادا وان اسمي تنتولين توكو كومنت أوه نما جوات نفين نما جوات الكان نما دبسان في سادا أكا jadi takut tahu mana amma rufetur ke amma nama disebut berapa negak kagak terus salam dan manjat itu dawat tu ni sedawat aku itu lah terima kasih yang ke magan kiye kan ubah kam dia kan hati kita abang kiye nawasan jodinya sendiri jodinya solusan dia ada dalon dia swabaha mano dukan orang dulu kami ada sekarang apa jodinya أجا لو تتكلم زودناش ثلاثة كلو تجدي زودناش ثلاثة رجاسة زودناش ثلاثة رجاسة إرياتي يا بوسيتو تيانا متشيبادا أنا نما غاريدا أجا لو تتكلم أسمع أخيرا كينيا زودناش مداني كده ثم بي أربعة كيسة زراباينا نه أربعوني زودناش جتوان إنتن ديني سادا يلا دي تباك تاني أجا زودناش كوبي كينيا رانتنا كوبي ميلا Iyyaa fannoo jira. Qophiin miila iyyaa fannoo kun saadaa maal of keessaa qaba? Gaafii deebi'aa kan qaban.
daawwattoota waliin. Akkasalaan immoo waan gaarii lataa. Daawwattoota keenya bunna shaayii jenna kaa buna shaayii jenna. Gorobeetee nuu bunna xaxxu nagara taabatu. Atamtuma waysaa atamtu. Nuti amma buna dhunna nagara dubbiin ittiin fidinaadha. Uummanni buna dhuguu dhufanii mana dhuunfana jechuu qaban kana irratti. Ollaa kana kottaa buna dhugaa dubbiin nuti ittiin fidinaa jechuudha. daawwattoota keenya qophiin keenya kanarraan taraa akkuma itti fufeetti jira qophiin miila iyyaa fannoo keenya gara fuula duraatti deemaa jira. Amma gaa buna dhunnee hiriyoottan keenya waliin jechuudha ollaadha waliin buna dhunnee wanta hundumaa xumurannee jirra. Amma immoo karaa gaafiif deebii keenyaatti deemna. Gaafiif deebii sa'a Zawudinesh Tolasaa waan jette daawwattoota keenya ani daanyaan ta'uu fedhaa jette. Isinmee badhaatutu daanyaa taatu moo Zawudinesh Tolasaa daanyaa isinii taate fitan. Viidiyoo ganaa dhufuutu irratti kutaa lammaffaati irratti koomentii jalatti akkanaa barreessitanii isinirraa barbaada. Amma mootu jechuudha Zawudinesh Tolasaa erga ani daanyaa malee jettee ishitti Zawudinesh itti maaliidha waan hin beekne wal barsiifne kan hin beekne walirraa baranne kan hin dhagayi wal dhageessifne kan arginu wal argisiifne hunduma isaatu waan jiru waan Oromoon keessa darbe maaltu Oromoon maal qaba maal akka qabeenyaatti qaba maal aadaa keessaa qaba maal safuu keessaa qaba jennee wal baranne akkasumas qophii gurguddaadha qophiin gurguddaan gara kutaa lammaffaatti irratti kun kutaa tokkoffaa waan ta'eef fagoo sodaachaati kan nuti haasawaatiin jirru adaba jechuudha. Adaba qabdaa adabni lakkoofsa tokkorraa ilaa 10tti waamta. Lakkoofsa tokkorraa ilaa 10 kana keessa daawwattoota keenya sirbaa jira. Shubbisa ragada jechuudha. Ragada shaggooyyee sirba jechuudha Afrikaa keessatti argamu. Sirba sabaaf sablammoota Afrikaa ta'ee Ameerikaa ta'ee bikkuma ta'e sirbuma alama kana guuturra jiru. Beektes beekuu baattes dirqama waan ta'eef adaba waan ta'eef kaatee shubbistii jechuudha. Badhaatu Oromiyaa keessatti odaa meeqa jira? Odaan jiru odaa 5. Odaa 5 keessaa mee tokko naa waamuu dandeessaa? Nan danda'a. Odaan hangafaa odaa bultuu. Eessatti argama? Arargee lixaa aanaa galamsoo keessatti argama.
Nallala. Sirriidha. Deebiin kee sirriidha. Ayyi. Shubbisa irraas bilisa baate jechuudha silaa kaatee ture shubbistaa iyyuu. Okay, amma bu'aan as gaafata gaa. Gamnaaf nakkaa'e. Odaa nabee, odaa bisil, odaa bultuun. Yaa Rabbi sadeemuun beeka nama ijjatan gatila. Egaa daawwattoota keenya odaa shan na gaafatte Zawudinesh. Odaa Oromoo shanan keessaa ofii ishiitii immoo sadiuma beekti. Sadiuman beeka. Sadan san iyyuu bakka itti argamu nimni amma ishiin odaa bultuu, odaa nabee, odaa maalii jette? Odaa nabee naannoo kiyyatti waan argamu. Odaan nabee naannoo ishiitti argama. Naannoo ishiin itti dhalattetti waan argamuuf beekti jechuudha. Odaan nabee kan itti argamu aanaa Aqaaqii itti argamu. Aanaa Aqaaqii. Roobaa kutaa Oromiyaa keessaa naannoo kamitti argama? Galaabadee. Daawwattoota keenya deebiin booda irratti isinii kennama. Zawudinesh ammoo kaatee jechuudha. Lakkoofsa 10 tokkorraa hamma 10tti ni waamna. Isaan kana keessaa filattee in shubbisti. Ohoo Zawudinesh Tolasaa shubbisa darbee laalla sirban Du'aalam Gosaa dura baay'ee ragadi ture iyyuu. Laalla dhuka. Wallagga dhidhaa horroo guduruu aanaa guduruutti argama. Nan sawwee laala. Iddootti argamu beektu. Egaa adabbiin anaa kenname sirree sisgaa jira. Waa lixaa sannan wallaalee daawwattoota keenya lakkoofsa 8 waa. Lakkoofsa 8. Lakkoofsa 8 daawwattoota keenya sirba Tigiriffaatu irra jira. Ani immoo sirba sabaa sablamu dura isin jedhe sirbuma ta'e sirba afaan Tigireetii irra jira. Sirba Salaamaawwitti yoonis natti fakkaata. Yebelenillo. Yebelenillo. Yebelish kai. Akka feete yaa ta'u. Yaa daawwattoota keenya ani sirba afaan Tigiriffaa shubbisuun beeku. Garuu na yaala kaakee. Akkasumas shubbisumaa oolu. Sirba Salaamaawwitti yoonis sirba sin afaan Tigiriffaatiin sirbite sirba sanii shubbisee jechuudha hedduun dadhabe. Oduma Oromoo wallaaluudhaaf sirba afaan Tigireedhaa sirbi daawwattoota keenya. Nabee Shawaa Bahaa Aanaa Aqaaqii achitti argama. Odaa Bisil Shawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaan achitti argama. Odaa Bulluq Horroo Guduruu Wallagga Aanaa Guduruutti argama. Odaa Roobaa Baalee Aanaa Gindiiritti argama. Odaa Bultum akkuma reeffannee Harargee Lixaa Aanaa Galamsootti argama jechuudha. Daawwattoota keenya gaafiif deebiin keenya kanarraa kana fakkaata. Hanga qophii biraa ammallee kutaa lammaffaa sagantaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti yaada qabda yaada keessan komentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole share, subscribe, like, komentii nu barreessuuf hin dagatinaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jedhee jiran gara kiyyaa Zawudinesh waan isiniin jettu ilaala. Anirree kanan isiniin jedhu wannan viidiyoodhaaf haarawaa ta'eef dhugaadhaan sodaadha. Dhiifaman isiniin jedha, dhiifaman isin gaafadha. Akkuma seera Oromoo keenyatti hojjedheen dhiifama isin gaafadha.